Baga gammadan shamarran keenya keessattuu kan fuulli isaanii ol jinaara ta'anii fuulli isaanii gogaa ta'an xiqqoo warra fuulli isaanii zayitii ta'eetuyyuu yaachisaadha. Haa ta'u malee rakkoolee fuula maadiyaatii guutuu shamarran keenya qabadde dhufe. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Ashama harka fuunee hordoftoota fi kabajamtoota Razaan Ooroo amantiif kutaan osoo waliin qoodin jirra jirtu isiniin jedha. Kan qabaddee dhufe hadda rakkoolee maadiyaatii yookiin furmaata maadiyaatiiti. Namoonni keenya hedduu keessattuu dubartii shamarran baay'ee ittiin rakkataa jiran maadiyaatiin kun hedduu isaan rakkisee jira. Kanaaf kan qabaddee dhufe har'a haaluma salphaa ta'een kallattiin gara hojiiti. Kan asitti argitan kun lubaan addakariidha. Lubaan addakarii jechuun bu'aa hedduu kan qabuu fi faayidaa hedduu kan nuuf qabudha. Addaan baasnee beekuun garuu nurratti dirqama. Sababbiin isaa jechuudha hammata yookiin almurraa akkasuma mootuyyuu qumbii isaan asitti argitan kunniin isa afurii aynanni afurii yookiin hammootuyyuu bifoonni afran kun wal fakkaatan. Kanaaf hunda isaanii addaan baafnee kamtu lubaan addakarii kamtu mastikaadha akkasuma mootuyyuu kamtu hammata hammanni afaan biraatiin maal jedhamu warri jettan qumbii jedhama hammanni isa kana. Kanaaf hundi keenya addaan baafnee beeknee booda sanii ammootuyyuu haaluma salphaa ta'e bakka irraa bitannu lubaan addakar keessattuu shamarran keenya warroonni biyya Arabaa keessa jirtan hedduun keessan akkasuma ammootuyyuu argachuu ni dandeettanii bitachuu ni dandeettan eessaanii jira garuu kan addaan baastanii beekuu qabdan lubaan addakariin kunillee akkuma hixaana aaraa akkasuma maastikaalleen akkuma hixaana aaraa hixaana hin aarfama. Hedduu hafuurri isaa xiqqoo akka tokko jedha. Kanaaf kanaan addaan baasnee akkuma asitti argitan kanatti bifa hedduu qaballee akkaataa mukaa akkaataa naannoo bahiinsatiin jechuudha. Ilkaaniin yoo ciniinnee yookiin ilkaaniin alanshinee jennee ilkaanitti xiqqoo akka waan nu rakkatuuti. Kanaaf akkuma baratame qodaa keenya qulqullina qabu qodaa burcuqqoo irraa yookiin gizaazarraa qophaa'ee qopheeffachuu qabna. Dirqama immoo qadaada qabaachuu qaba. Yoo qadaada hin qabne yookiin cufaa hin qabne haaluma salphaa ta'een isaanii burcuqqoo bunaas ta'ee shaayii itti qadaaduu ni dandeenya. Haa ta'u malee garuu bishaan tuttiin argaa guddate dhiifaman of gochaa isiniin jira. Haala kanaan erga bishaan likkii isaa tahee hisaaba isaa tahee itti naynee jennee sa'a 24 qadaannee kenna. Yoo barbaanne galgala itti naynee ganama hojjetachuu dandeenya. Yoo barbaanne ganama itti naynee galgala hojjetachuu dandeenya isiniin jedha. Isin hanga xumuraatitti viidiyoo qofa na wajjin bu'a. Warri maatii koo hin taane maatii kootti dabalama. Akkasuma immoo warri maatii koo taatan hedduu galatoomaa isin jaalladha isiniin jedha. Akkasuma immoo yoo namoonni viidiyoon kana ilaaltan mallattoo laayikii cuqaasuun dagatina koomentiin yaal babbareedaa naa barreessu warroonni gaafii adda addaa na gaafattan waa'ee maadiyaatis tahee rakkoolee silaa shamarran keenya afaan oromootiin chaanaala kiyya irratti hedduu hojjedhee maxxansee jira. Sa'a 24 booda haala kanaan itti bahee jira. Mankama tokko qofa itti goonaa sababbiin isaa lubaan addakariin furdaa yookiin ammootuyyuu dhama hedduu kan qabuu fi akkasuma ammootuyyuu baay'ee bareedaadha jechuudha dhukkuboolee hedduuf. Kanaaf dhimbibba kanaan dhibbifne yookiin saffaahan haaluma salphaa ta'een erga dhimbifne geessine gattaa isaallee gatuu hin qabnu har'a gattaan isaallee baay'ee bu'aa kan qabuu fi akkasuma ammootuyyuu qaama keenya guutuu bakka nu gurraachate aangoo harkaa kan isin goggoge kan isin ciccite looshinii yookiin baaziliinitti mayitanii illee dibattan hedduu isin addeessuu fi isin bareechisuu danda'a. Erga cuunfaa isaa kana jalaa baafanne maashina fudhanna. Namoonni maashina hin qabne haaluma salphaa ta'een fuula keessanii zayituunatti gootanii isa kana bulleessitanii daqiiqaa 5 iskiraappii godhuu ni dandeettani. Garuu iskiraappii osoo hin ta'in har'a kireema waan hojjechuu dandeenyu hedduu fi maashinaatti nayina maashina juusii tahee maashina shunkurtii kan barbaade haa ta'u garuu foolii nyaataa qabaachuu hin qabu. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyya namoonni murrii na gaafattan yookiin hammata afaan harargeetitti ta'ee afaan oromootitti qumbii jedhama. Isaa suuricha asii achitti argitan kana erga kunoo maashinaan haala kanaan daayinee geessine sababbiin isaa jechuudha asumatti gaddachaaf na akka maaliif yoo naan jettan itti dhimbiibna dhamni isaa kunillee sirriitti akka itti nuu bahuu fi humni guddaan inni qabuu fi akkasuma immoo viitaaminoonni albuudonni hedduun achi keessatti walitti qabaman viitaamiin A, viitaamiin E, kolijiinii wantoonni hedduu jechuudha. Zinkii wanni silaa bu'aa qaama keenyaaf qaban tahe hedduun isaan keessatti hafanii. Kanaaf inni kun haaluma salphaa ta'een harcee boqqolloo maankaa tokko fuunee itti goona. Booda sanii ibiddarra daqiiqaa 2-3 kenna. Ibidda isiniin jedhu ibidda sidii ol boba'u osoo hin tahin ibidda harka osoo irra keessanii isiniin gubni harka osoo irraan fudhatiin haala kanaan waliin dhooyina abadan harka irraa fudhachuu qabdan. Osoo wanni fedhallee ta'e achi booda erga geessinee daa'ima maankaa tokkotti goona. Daa'ima kenniisaa ta'uu qaba. Akkuma baratame biyyoota gurguddoo keessa daa'ima adda addaatu jira. Daa'ima kenniisaa kan nu beeknu san ta'uu qaba. Ammootu jechuudha shamarran keenya hedduun daa'ima kenniisaa ol jinaarran argadhu maal biyyaan baa jira jettan daa'ima kenniisaa jettanii yoo gaafattan sukkaara kan nyaatee daa'imeessutu jira isuma fayyadama. Kanaaf akkuma sitti argitanii kireema kenna erga hojjannee geessinee haaluma salphaa ta'een jechuudha zayitii zayituuna itti goona ka zayitii
zayituuna waaw zayitii zayituunaa namoonni hin arganne zayitii loozii isinii himee jira zayitii loozii taqaamaa jettanii gaafattanii akkasuma immoo harkaata fuulaa jettanii yoo gaafattan zayitii loozii rifeensatti adda hojjetamte jira ta'ammoo akkasuma qaamaaf hojjetamee fuula farka hojjetamee jira addaan baastanii beeytanii bituu qabdanii zayitii zayituunaa ta'uu zayitii loozii haa ta'uu firii takka itti goonee warroonni fuulli keessan gogaa ta'e keessattuu maashaallah sirriitti baga gammaddan isiniin jedha sa'atu isinii dhale. Achi booda mootu haala amma argitan kanaan qodaa qulqullina qabu kan yeroo hunda looshinii keessaa dibannu akkasuma mootuyyuu kireema fuula keenya dibannu keessa dhiinee gohisinee qulqulleessinee haala kanaan itti naqne haaluma salphaa ta'een fuula keenya galgala hirriba duraa haala kanaan itti dibnee daqiiqaa 5 masaaja goonee yookiin sukkuumne itti rafna jechuudha. Haala kanaan ganama ol kaanee saamunaan dhiqanna. Osoo hin dibatin illee duraa wal himnee mitiire fuula keenya qulqullina qabaachuun dirqamaa dhiqachuun saamunaa fuula keenyaan madaalayaa ta'e kireema lubaan adda karii haala kanaan hojjetannee karaa salphaa ta'een hojjetannee fuula keenyaa kunuunsuu dandeenya fuula keenyaa dagaagsuu dandeenya namoonni barbaadan keessattuu jechuun warri fuulli gogaa ta'ee jedhi kireema kakaawa bakarii osoo itti gootanii kakaawa batar dhiifama of kolchaasanii jedha kakaawa batarii kakaawa maali jettanii warri na gaafattaniif kakaawa yoo jettan suuqa barbaadan irraa argachuu dandeettanii akkasuma mootuyyuu namoonni harcee gurraacha kakaawa akka chookoleetii jiru argachuu hin dandeenye haaluma salphaa ta'een kakaawwan kunuyyuu chookoleettiidha. Keessattuu shamarran keenya kan mana arabaa keessa jirtan kakaawaa yeroo hunda arabdoonni keekii yeroo hojjetan akka chookoleettii sanii itti godhan jechuudha. Chookoleettiin hedduun kakaawaa irraa kan uumamuudha. Kanaaf isas yoo dhabdanii jettan kireema kakaawaa maxxansee jira, zayitii kakaawaa maxxansee jira, akkasuma immoo dhadhaa kakaawaa yookiin zibda kakaawaa maxxansee jira. Kanaaf hundi keessan haala kanaan beeknee addaan baasnee fayyadamuu qabna. Maadiyaatiin karaalee hedduun kan nu dhufuu fi karaalee hedduun kan nurraa badu akkasuma immoo dibata haala salphaa ta'een yoo dibannee jenne ofirraa ittisuus dandeenya ofirraas balleessuu dandeenya garuu obsi barbaachisaadha namoonni keenya kan addaan baastanii beekuu qabdanii maadiyaatiin baduufis ta'ee akkasuma mootuyyuu nutti dhufuuf waan hedduu qabata fakkeenyaaf obsaa tasgabbii cinkii fi haraara dhiisuu hedduu hirriba dhabuu fi nyaataa fi dhugaatii fi kunuunsa qaama ofii eeggannoo godhu qaama keenyaaf kunuunsa godhu nurratti dirqama nu shamarran biyya arabaa jirru qaama keenyas hin arginu ofis hin arginu baay'ee kan miidhamaa jiranii fi kan saaxilamaa jiran rakkoolee adda addaatiin hedduun isaanii kan fuula ofiitu yaadataa hin jirree fi dantaa fuula ofiitii hin qabne kanaaf of jaalachuun dirqama namaaf tahan ofiif tahan namaaf tahanii ofiif gahan namaaf gahanii gaafa fuulli kee badellee ittiin si arrabsanii keessattuu namoonni biyya keessa jiran wantoota adda addaa waan dibattee ammoo sagaagalummaa adda addaatiif kiniinii nyaattee fuulli kee badisi'anii wantoota hedduu siin jedhanii gaafa kana qalbiin keetii fi hamileen keessii cabaa kanaaf ammoo fuula kan kee tasgabbiidhaan of eeggannoo godhii fuula kan kee bareechifadhu hedduu jechuudha inshallah rabbiin nu hunda keenyaayyuu haa laaffisu diddibatoota babbareedaa ta'anii fi wantoota gaggaarii ta'an qabadhee isinii dhufa hangasitti maatii fi warreen taane maatii kootti dabalamaa waliif dabarsaa isiniin jedha horaa bulaa fayyaanfaa oromoo koo isin